Reefii gaachanni saba Oromoo woboon sirna gabrummaa Oromoo irraa hundeen buqqisee Oromiyaa habilisoomtee fi walaboomtee ijaaruuf tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwee Harawwaa bakka addaa Haroo jedhamtutti kaleessa ganama fulbaana 18 2024 ciccitoonni kaayyoo haqaa woboon sa'a 3 irraa eegalee hanga sa'aatii 9:30tti lola waraana faashistii PP bakka Sanqallee jedhamu buufattee uummata dararaa turte waliin taasiseen loltoota sirnicharraa 17 battalumatti ajjeesuun 12 ammoo madoo dandambii hin qabneen adabee jira. Ni waraana PP kun konkolaataa paatroolii lamaan madoo ishee magaalaa Booraatti geessuun barameera. Tarkaanfii rifaasisaa fi guggubduu jajjabee woboo zoonii kaabaa ergamtoota maafiyaa PP uummata Oromoo ajjeesuu, hidhuu, saamuu fi qeerraa buqqisuun hawaasa nagaa dararaa turte irratti fudhate du'aa fi madoon adabe. Kanaanis loltoonni weerartuu PP Abiy Ahimad qofaa aangoo irratti tiksuuf bobbaate kun baaragdee faffaca'uun of booda deebitee jirti. Gootichi sabaa woboon Cibraan Jaalladhii Gammadaa waraana faashistii PP maqaa sakattaa woboo jedhuun bobbaate uummata nagaa hiraarsaa turte hattee itti hidhuun adabee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa fulbaana 18 aanaa Eebanarsii ganda dagaagaa iddoo addaa Daalalee jedhamtutti ergamtuuwwan koloneel Abiy Ahimad korommiiwwan kibbabaa woboon tarkaanfii boonsaa irratti fudhateen loltoota 19 irraa ajjeesuun 11 yoo madeessu kanneen lola kanarraa haftee gara magaalaa aanichaa Goljootatti deebitee jiraachuun barameera. Tarkaanfii woboo jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin Kibbileetti shaggaraan ammayyaa waraanni faashistii PP qabeenya uummata saamuu cimseetti fuufe jaaleeran gameessa bal'inni isaa akka ta'an nutti isiniif dhiyeesse. Waraanni naamusni waraanummaa itti hanqatu kanneen dantaa dhuunfaa isaanii fi sirna namtokkee qofa tiksuu filatan har'a Oromiyaa keessatti dantaan uummata keessaa dhalatanii itti dhaga'amuu dhabuun waan hawaasa abdii kutachiisuu fi egeree isaaniif yaaddessu irratti dalagaa oolu. Godina Kibbileetti shaggar aanaa ammayyaatti loltoonni sirnichaa saamicha hamaa ta'e hawaasa nagaa irratti raawwachuun ibsameera. Torban lamaan dura loltoonni biltsiginnaa ganda Beerree Tirtiraa jedhamu irraa maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuun namoota maqaan isaanii obbo Hacaaluu Riqitii jalaa horii 25, obbo Shallamaa Hirpaasaa jalaa horii 8, Alamaayyoo Shallamaa jalaa horii 5, Taaddasaa Shallamaa jalaa horii 3, Tolosaa Hacaaluu jalaa horii 9, Adaanaa Rafeeraa jalaa horii 6 fudhachuun jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoonni kunneen qonnaan bultoota hojii qonnaa isaanii qofa irratti xiyyeeffachuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan yoo ta'an ergamtoonni biltsiginnaa ta'ee jedhanii itti yaaduun uummata gara hiyyummaatti geessuuf hojjechaa jiraachuun barameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Najimaraaree waraanni faashistii PP nama nagaa tokko ajjeesuun himame. Jaalmoo sabaa waan qindeeffate qaba. Gareen nama nyaataan dhiiga ilmaan namaa dhangalaasuu hojii idilee isaa godhate waraanni biltsiginnaa golee Oromiyaa cufa keessatti hawaasa nagaa irratti ajjeechaa daangaa darbe raawwachuu itti fufee jira. Akkaataa kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Najimaraarreetti waraanni Impaara Itoophiyaa nama nagaa tokko ajjeesanii jiraachuu maddeen eeran. Aanaa Najimaraarreetti ganda Kaloo Gurraachaa jedhamutti gaafa fulbaana 15 2024 nama maqaan isaa Cimdoo Bojaa jedhamu waraanni sirnichaa naasuu tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukkanneessaa ta'een ajjeesanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Cimdoon nama nagaa hojii dhuunfaa isaa hojjetatee jiraatuu fi hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabne ta'uun ibsameera. Aanicha keessatti irra deddeebiin sarbamiinsi mirgoota namoomaa akka aanichaatti loltoota sirnichaan raawwatamu kan yeroo kamuu caalaa daraan jabaatee akka jiruu fi egereen uummataa sadarkaa yaaddessaa irra jiras jedhameera. Godin Qeellam Wallaggaa Nasayyoo dargaggooti dhuunfaatti fuufe jaalbilisa sababa bal'inni isaa akka ta'an nutti isiniif dhiyeesse. Qeerroon bilisummaa Oromoo harka isaanii qullaa diina taankii fi baankii qabu jala dhaabbachuun sirna wayyaanee aangoo irraa yoo buusan murni biltsiginnaa ammoo carraa sana fayyadamuun dhiiga qeerroon dirree siyaasaa bal'ate sanaan aangootti ol ba'e. Waggoota aangoo impaayiratti yaabanii kaasee garuu qeerroon bilisummaa Oromoo murna biltsiginnaan galanni isaanii akka kuruphee adamfamuun jumlaan hidhamuu, ajjeefamuu fi dirqamaan qabamuun leenjii waraanaatti geeffamuu ta'eera. Haaluma kanaan godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo gandaa Abboo bakka addaa Qayyisaa jedhamutti gaaf fulbaana 15/2024 loltoonni PP dargaggoo maqaan isaa Saamu'eel Yoonaas jedhamu qabanii hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen eeran. Dargaggoon kun badii tokko kan hin qabnee fi aanaan Filloo magaalaa Garjeedaa jiraataa kan turedha. Osoo hin qabamne
Mindiro immoo hojiif gara aanaa sayyoo deemuu isaa maddeen itti dabaluun ONM itti himaniiru. Lichi aggaraana baakoo tibbee keessa murnoonni bilchiginnaa maatii qabsaa'ota dararu jabeessan. Jaalaqaafan fayyeeraa guutuu gabaas kana akka ta'an nutti isiniif dhiyeessa. Waraanni maafiyaa bilchiginnaa afaaf baala walitti guuree waanuma sababa hin taaneen uummata Oromoo rakkisaa kan jiru ammas bifuma dura barateen namoota nagaa maqaa ilmaan isaaniin yakkanii qabuun hidhaa keessatti dararaa jiru. Maatiin qabsaa'otaa kunniin waan ofii keessa hin jirreen balleessaa tokkollee otoo hin qabaatin yeroo dheeraaf gaaffii tokko malee bakka adda addaatti rakkachaa jiru. Haaluma kanaan godina lixa shaggar aanaa baakoo tibbee ganda kaaruu warra roobaa jedhamtu keessatti fulbaana 2024 irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuun beekameera. Maatiin qabsaa'otaa kunniin maqaan isaanii Olaanaa Dhugaasaa, Maanguddoo ganna 80, Abbabee Dhaabaa nama ganna 55, Alamuu Gaarumaa ganna 49, Damee Dhaabaa ganna 46, Cimdeessaa Taaddasaa ganna 55 fi Aadde Sintaayyoo kan jedhamtu dubartii ganna 32 ta'u jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Coomman Guduruu loltoonni bilchiginnaa jiraattota saamuuf manirra gubuut fufan guutuu gabaasicha akka ta'an nutti isiniif dhiyeessin. Loltoonni bilchiginnaa kutaalee Oromiyaa adda addaa irra ilmaan Oromoo badii tokko malee yakkanii ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisaa saamuu ijjeessanii gatu hidhaa darbachaa kan jiran yoo ta'u addatti immoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun jumlaan qabanii manidhaa darbachuuf saamicha marra raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Coomman Guduruu loltoonni bilchiginnaa jiraattota saamuuf manirra gubuut fufanii jiru. Loltoonni bilchiginnaa kun aanaa Coomman Guduruu gandi tokkummaa biyya jedhame mirra nama maqaan isaa Misgaana Margaa jedhamu milisha PP ta'uu waan dideef badii tokko malee man isa jala diiganii deemu jiraattonni gandichaa irraatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Gandayyalee duwwa tokko jedhamu irra nama maqaan isaa Obbo Dassaalee Aggaamaa jedhamu jala horii 3 jala oofachuun Obbo Basha Zannaqee jala immoo guyyaa dhiingadda fulban 17 2024 qabeenyi isa jala saamanii jiraachuu maddeen itti dabaluun dubbatan. Kan malee saanichuun keessa dhiirota irra qarshii 200 dubartoota irraa immoo qarshii 30 sabab tokkoof nagahee kaffaltii tokko malee uummata ofiif waan nyaatti dhabee agabu bulirra saamicha raawwachaa jiraachuullee dubbatan. Godina Walloo magaala Khamisee keessa caasaaleen bilchiginnaa maqaa magaalichaa kattaan jiruun jiraattota irra reebichaaf saamicha raawwachaa jiran jabeessan. Jaalboora addunyaa bal'inni isaa kattaan nutti isiniif dhiyeessa. Sodaa waraana bilisummaa Oromoo qaban irraa kan ka'e loltoonni murna bilchiginnaa yeroo adda addaatti raafama keessa galuun baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa cufa keessa naanna'anii maqaa nageenya kabachiifnaan nageenya hawaasaa booressaa jiraattota irratti reebichaa fi saamicha daangaa hin qabne geggeessaa oolu. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti fulbaana 2024 irraa eegalee bifa adda ta'een ergamtoonni bilchiginnaa maqaa waboon magaalaa kana keessa riphee taa'ee tarkaanfii nurratti fudhachaa jira jedhuun shakkii fi muddama hamaa keessa galanii jiru. Magaalichuma ganda duwwaa 2 fi duwwaa 6 keessattuu humna waraanaa guddaan halkanii fi guyyaa eegsisuu qabna jechuun achi keessa erga buufatanii booda namni deeggaraa paartii badhaadhinaa hin taane meeshaa baatee deemu cufti diina keenya bira hin darbinu tarkaanfii irratti fudhanna jechuun dhaadachaa fi waan afaaniin jedhan sana hojiitti kun uummata nagaa iraarsaa akka jiran barameera. Torbee darbee fulbaana 8 magaalichuma keessaa bakka addaa Dooluu jedhamutti hidhattoonni bilchiginnaa achi keessa buufatanii jiran jiraataa magaalichaa dhalataa ganda Issoo'ee kan ta'e nama maqaan isaa Muhammadu jedhamu mana isaa seenuun isas reebanii qawwee piistoo fi qarshii harkaa fuudhuun jiraataa magaalichaa nama Useen Said jedhamus manatti itti dhaquun piistoo isaa irraa fuudhanii jiru. Uummanni Oromoo Walloo diinaan marfama keessa waan jiruuf qawwee waan qabu gurguree kan bitatu yoo ta'u dargaggoo Muhammaduunis waan qabu gurguree bitachuusaa kan himan maddeen gareen saamtuu bilchiginnaa garuu namni caasaa keenya hin taane meeshaa akkamitti baatee deemuu danda'a keessattuu yeroo waboon naannoo kana keessa socho'aa jirutti jechuun namoota margan cufa reebuun doorsisaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Akka namni keessoo PP maqaan isaa dhaamu hin barbaanne tokko ONM himetti magaalicha ganda duwwaa 2 fi duwwaa 6 kana keessa deemnee namoota Oromummaa fi sabboonummaa calaqqisiisan uummata dammaqsan ni ajjeemnaa fi ukkaamsina sakattaa kanaan hawaasni jiilaa jira. Kana caalaa akka itti milkoomnuuf ni hojjenna jechuun gochaa diinummaa isaanii kana akka itti fufan namni kun dabaluun himeera. Godina Wallaggaa Naannoo Limmoo keessa miseensonni raayyaa ittisa Impaayiriitti hilamu waraan bilisummaa Oromoo tarklaatan
Jaala Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Humni goolessaan Impaayera Itoophiyaa dirqiif maallaqaan akkasuma goyoomsaan ilmaan Oromoo guuree dirree waraanaatti naqee akka ittiin uummata isaa leenjisee bobbaasuus dargaggoonni dhugaa jirtu hubachuun hannaa fi soba isaanii cubbuu uummata irratti raawwachiisaa jiran diduun mooricha gananii wobootti harka laadhachuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan baha Wallaggaa aanaa Haroo Limmuu mooraa waraana magaalaa Limmuu keessaa fulbaana 16/2024 miseensonni faashistii PP 2 mooraa diinaa ganuun woboo naannocha keessa socho'aa jirutti harka kennachuun ifoomeera. Miseensonni kunniin qawwee gurraacha turkii tokkoo fi qawwee dachaatu tokko walumatti 2 rasaasa akaama 410 fi hidhannoo 2 fiduun mooraa diinaa onsanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisanii jiru. Akka ONM miseensota raayyaa ittisa Impaayeratti duraanii kana lamaan dubbise jedhanitti quunnamtii woboo dhaba achi keessa akka turan kaasuun simannaa woboon taasiseef itti gammadanii woboo maqaa xureessuu fi miseensa sodaachisuuf kannuun jechaa turan sobas jedhan. Akkasumas wanti mooraa isaanii keessatti deemaa jiru diigumsaaf waldura dhaabbachuu qofa taatee jirti jechuun dirqamumaan deemii dhukaasi jedhu malee waraanni dhukaasuuf fedhe tokkollee hin qabus jedhan. Gocha osoo hin beekinis ta'ee beekne raawwachaa turreef uummata Oromoo dhiifama gaafachuun kanneen meeshaa diinaa baachuun saba keessan irratti daba hojjechaa jirtan meeshaa fidannoo keessan qabadhaatii qabsoo saba keessanii kan woboon geggeeffamaa jirutti makamaa jechuun dhaamsa isaanii dabarsanii jiru. Garuu deesqeen biyya larra arganii yoo dabar pireezidaantiin Afrikaa kibbaman marii nageenya mootummoota gamtoomanii keessatti Afrikaan teessoo dhaabbataa qabaatti gaafatan. Jaalimoona Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa Cyril Ramaphosa Afrikaan mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii yookiin UNSC keessatti bakka bu'ummaa dhaabbataa akka qabaattu irra deebi'anii gaafataniiru. Hoogganaan Afrikaa kibbaa kun ardiin namoonni biliyoona 1.3 keessa jiraatu bakka bu'ummaa malee hafuun fudhatama akka hin qabne cimsanii dubbataniiru. Agarsiisa qilleensaa Afrikaa keessatti buufata humna qilleensaa irratti gaazexeessitoota waliin haasawaa taasisaniin Ramaphosa Afrikaan teessoo dhaabbataa qofa osoo hin taane mirga sagaleen kuffisuu argachuu qabdi jechuun falmaniiru. Yeroo ammaa kana bakka bu'ummaa dhabuun keenya sukkanneessaa dhugaadha. Garuu duula filannoo geggeessaa turre yaadrimeen kun amma fudhatama argachaa jira jedhan Ramaphosa. Dandeettii arganneerra, beekumsa arganneerra, Afrikaan sirna UN fi caasaa adda addaa keessatti bakka isheef sirrii ta'e kennuu qabu jechuun dabalaniiru. Kunis kan ta'e erga Ameerikaan torbee darbe biyyoota Afrikaa 2 miseensa dhaabbataa UNSC akka ta'aniif qaama haaromsa yaadame kana ta'uun aangoo veetoo malee akka deeggarsa gaafachuu ishee ibsite booda. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa fi gita isaanii Chaanaa Xi Jinping bara darbe ji'a gayyaa keessa marii gabatee geengoo hooggantoota Chaanaa fi Afrikaa Johannesburg keessatti hooggantoonni Afrikaa hedduun irratti hirmaatan waliin dursaa turan. Gamni lamaan kaayyoo fi qajeeltowwan chaartaraa mootummoota gamtoomaniif kutannoo cimaa qabaachuu isaanii fi qulqullina naannoo abbaa biyyummaa fi dantaa nageenyaa fi misooma kabachiisuuf waldeeggarsa cimaa qaban irra deebi'anii mirkaneessaniiru jechuun Reuters gabaaseera.